Bari ufyo jedhu dukkana tammata rakkina kuufame karagaa ulfaata. Okay, wai keessummoota koo dubbisatan an deebi'ame toora irratti na eegaa jiru sin jira. Sa'aatii irbaata namarratti bilbiluu dhorkaadha akka mana kiyyaatti. Haadha keessummaan silkinaa bilbileenaan nyaata dhiisee haasa'uu deeme jechuudha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii kabajamoo fi jaallatamoo ijoollee chaayinaalii kula jira jirtanii obboloonni kiyya fagoo dhiyoo jirtanii. Akkam jireenyi qilleensi maal fakkaata ana bira haalli hundi nu bareedaadha. Waaqayyoof galanni haa ta'u sirnas akka bareedaa ta'e abdii qaba. Nama keessaa yookiin gola si jirtan keessaa yookiin biyya irraa yookiin firarraa lammiirraa ta'uu taane nagaa isin qabdanii sasinuu irraa jechuudha. Namni beelawee nagaa namaan kennu qarshiin nagaa namaan kennu qabeenyi nagaa namaan kennu jechuudha. Yoo huumaan nagaatti namaaf hin daballee wanti akka qaqqabatamu wanti mul'atamu nagaa namaaf hin kennu maaliif yeroodhaa badee nama jeequu danda'a waan ta'eef nagichi isiniif habaa'eef isinii jechuun jaalladha. Warri haaraa taatan immoo sheer laayik gochuudhaan gara chaayinaalii kootti dabalamaa sabskiraayib gochuun gatii takkallee nama gaafatu jechuudha. Akka golli Oromoo ulfaatu hin beekna, iddoo jirru akka ulfaatu hin beekna. Iddoo adda addaa dhufsanii silkii keenya fayyadamna. Tarii yerootti argattan argachuu dhiisuu dandeessu. Warri yeroo argattan immoo viidiyocha laatanii keessaa baatanii maasiniif hin godhu laayik, sheer, sabskiraayib godha. So hundumaa caalu sabskiraayib godha. Warri hin banatin immoo banadhaa koottaa sabskiraayib gochuuni WhatsAppii yookiin immoo miti notificationii sinirra galu iskiriinii duuba oola jechuudha. Iskiriinii duubarra oola waan ta'eef akka kaanii harkaan gadi qabne diilet gochaa hin oollu daqiiqumatti jala isaa xunne kiliin goona jechuudha. Kan duubarraa dhufu wanta adda addaa jechuudha. Waan nama jedhu qabu kanaaf gatii namaan baasu ooyinaaf fi rakkina biraa yoo ta'in alaatte jechuudha. Kanaaf subscribe gochuun haadha isiniif haa ta'u isiniin jedhaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa isa buleetti keessanidha. Warri hin banatin immoo banadhaa koottaa. Warri banachuu saamuu hin dandeenye maal irratti hojjennu irratti waan baay'ee irratti hojjechuu dandeessu. Isiniin jedhaa waan irratti hojjettan illee walii gorsinii irratti hojjechuu dandeessu. Gara keessaan nu dubbisa. Koomentii irratti waan nu barreessitan lakkoofsallee isiniif keenya jechuudha. Warri nama qoruudhaaf moo achiin dhuftanii galuu barbaadanii please waan akkasiin godhina. Ijoolleen hojii barbaadan waan irraa hojjettan golma keessatti irraa waan irraa hojjettan isinitti himuu dandeenya. Sinin jedha haala rakkisa keessa warra jirtamu haala keessa inni gooftaan haa darbu hunduma keenyatu waan akkasii keessa garuu rakkinni kaayigeerooti waan ta'eef injilbeeffateefina kadhataatti jabaadha kan hundumaa keessa qormaataaf rakkina keessa naa baasu uumaadha. Isatti immoo jabaadha rabbiin keessan kennadha sinin jedha kan kana caalu wanti biraa hin jiru. Qorumsiif rakkinni yoo ta'e subamu darbeedha wanti haaraan hin jiru kan kana wanti kan kanaan duraarraa adda ta'e hin jiru jechuudha. Waanuma baramaadha jechuudha. Rakkinni biyya lafaa keessa jiraachuun beelli dheebuu wanta adda addaa hariyatamni jibbi wanta adda addaa hin jira jechuudha. Kunis yeroodhaaf hin darba. Ani iyyuu kira waan keessa darbee haadha bareedes fuuldura ta'aara. Edimee kaameeraa edimee waan barri fidee jettani rakkinni kan kiyya 100 kiiloo caala jechuudha. Tomii sanarra kaanii warra jira jiru garuu isarraa fi bareedee jira sin jedha. Guddaa galatoomaa waan na daawwattaniif hadha irbaata fidadheef jechuudha. Irbaata maal nyaata jechuu dandeessu. Wanti nyaata waan baay'ee jira jechuudha. Gola Oromoo keessaa akkamitti nyaanna jechuu dandeessu. Sirriidhaan ulfaatan waggaa 6 fi ji'a 6 nyaata malee hojjedhe jechuudha. Wanti hin ta'in jiru. Beelli sirra ari'atamni dararamu suma nan godhe kinoo jira. Lubbuu kiyya uume akka jira waan ta'eef foon immoo rakkachuu dhiphachuu danda'a. Gurri kiyya la dhageeffata. Maaliif la dhageeffata yoo jettani jali kiyya sarratanyaa hin fidannaadhaanii fidachuu didanii tarii isaatii kanallee fidatee dhufe kan jedhu la dhageeffata jechuudha. Gooftaan hidhaan eeguudhaaf maqaa waaqayyo waaqa jiraata bifa dhiphina koo fi gidiraan koo hundumtuu akka isaatiin irraa baatamee gargaarsa isaatii kana deeqa kana argadhee ani isa hundumaa darbee isaatii kana argadhee nan galateeffadha. Waaqayyoof galanni haa ta'u isaanaan dhageeffachaa jira isiniin jechuu barbaadetanii akkuma beekamu hojii dhiisufanii siniin jedha haramni namarratti ol baatee naani rakkisaadhaan ulfaata. Nus bareeda bareeda jechuun barbaadna siniin jedha har'a baata sirriitti baay'isee irbaata fidee dhufe jechuudha. Asitti akkuma argitanii bishaan loomii waliin
warri baay'ee uffata tokko isaa ooltanii kushiinaa dhaabbachaa ooltanii loomii tokko muraa bakka 4 bakka 5 xiqqeessaati bishaan matti kubbaa matti dhuddaa keessa kaawwadhaati gara dhuddaa dhugaa sirrii jedha waan baay'ee siif fayyada waan ta'eef liccaan isaa waan isaa jechuudha qolli isaa jechuudha kan gatamu siif fayyada sin jechuu barbaadanii faayidaa qaba akkasuma keessa bichaa miti kan fayyadu bishaan isaa bichaa alisaallee faayidaa qaba wanti gatamu jiru buloota hundi nu gooftaa waan uumeef qaba beektanii waan hunda qoricha uumetti fayyadama hin beenu waan naannoo keenya jiru fayyadama hin beenu malee jechuudha itti fayyadama isiniin jechuun jaaladha haadha hirbaata ajaa'ibaa fidee biddeen guyyaa tolchaa wal isinitti agarsiiseera biddeen guyyaa tolchee kottaa nyaadhaadhee videos ni hojjedhee ture biddeen tolchuu hin beenu jedhina jedhee isinii tolcheen sinitti agarsiisee ture biddeen ajaa'ibaa jedhee shunkurtii jedhee timaatimii biyya kooti jedhee ani waan haramni nyaattu nyaadhu beezawee ofis nan jaaladha abbaa mana kiyya sirriitti jaaladha jechuudha ofis sirriitti jaaladha haadha jiru mana keessa nyaachuu qophaa'ee jira sini jira waan inni nyaadhu moo shunkurtii irraa kan hojjetame qaarraa kan hojjetame wanta adda vitaaminii yookiin pirootiinii adda wal of keessaa qabu nyaata adda nyaachuuf kan dhufe innis akkuma simbaatanii wantoota biyya koo keessatti argamu jechuudha waan haramni nyaatu kireema waan itti walitti borcite karameellaa waan itti walitti borcite nyaatu ani nyaadhu jechuudha maaltu naa dhibe biyya koo keessatti dabaa qolaaf dinnicha nyaadhee guddadhe dhugaan siniin jedha fayyaan kun raafaadha maaliif wantoota tafaxiroo ta'an wantoota waaqayyo uume nyaadhee guddadhe jechuudha waan argite ofitti artee garaa akkasii keessa gadi jigee hunduu keessa gadi jigee socho'uu dadhabde karamne jedhu waan ishin nyaatu nyaatina waan biyya keessatti nyaachaa turtan hojjetadha nyaadha biddeen tolchachuu hin dandeessuun biddeen ajaa'ibaa jechuudha luqeetirraa biddeen ajaa'ibaa irshoo malee jechuudha irshoo hin qabnu maal akkasiin goonuu jettanii sitinitti mee karaa salphaa ta'een hojjetachuu dandeessu keemikalatti baay'isuu dhiista jechuudha waan akka paakii baawudarii waan argite naqanii kan bukeessan kana paakii baay'ee keekii tolchinaadhaan jechuudha jedhu onlaayinii irraa yoo laattanii sakkasii otoo hin taane karaa sinii ani warra akkasii gaafa nyaadhu kalee kiyya dhala kubsa jechuudha nyaadhu siniin jedha ofii kiyya waan tolfadhe fidee dhufe jechuudha namni na wajjin nyaatu jiraate nan gurshaa روزي شنياته باستا شوفي ترتدي انترافت باستا خلي ولي ما له فايده باستا نكو بايت الارجي كده بيتني بدل كوتشي كارا لا مولاده تماتمي تو كوفاده زي زيتوني تلاقي namna akka goof jaalatu yoo jiraate abbaa mana sana sirriitti jaalata abbaa mana sana sirriitti kabajee maaliin ati bukkeedhaan nyaattu jettamu makoroona adii kan tutti makamne affeelee bukkeetti jechuudha wanti nyaata hin jira kaameeraa kallee walli as dhadhuun nyaata hattee dheeraa geessu ofiisii akka nyaata malee jedhu laala sasa odin hiyo beru keessatti nyaata malee hojjete tole yaa barara koo maal jedhe gara yaa sabbata koo maal jedhe ሪሞሪ ጉተኔ ቀብነ ችግሪ ችግሩ ዱባን ማለት ይችላል ባሊ ተቆ አካክለ ኮክላ ጆሌ ኮቲት ታዮ ደሱን ኮኖ እንዴ ኦቶ ጃርስ ከይራቴ አከብድ ጉርሽ ታውጣይ Berarti kacau aku mau wani fagoy akkana godetana sangat jul wal fuud jul rakkati be ha nyaade chani
bishaan immoo itti qaba jechuudha. Kanaaf akkas godha jechuudha. Nan laadhaa fi namni fi nyaata beeku abbaa manaa ofii ollaa ofii laachuu wallaalu. Yoo madaamin keessatti nyaata isiniin jette gadi baashin guutee lama qaaraa lama ta'edha naannoo jirtanii. Luqqeetii keessan kiiloo 10 ta'edha. Mana kaawwadhaa yoo hojii isinii ta'e kushiinaa qofaatti nuu ijaari jedhanii. Hojii isinii ta'e taa'e hojii isinii osoo isin ulfaachuu baate karaatti isin nyaata qopheeffata salphaa. Shufeerri kaayyoo mana keessa jiraate daqiiqii ruuz biriyaanii daqiiqii saamakaa daqiiqii hariis kan jedhan jira daqiiqii biti fidattanii bitti goota hojjetta jechuudha. Yoo garuu shufeeraan qabaanne yoo suuqiin dhiyoositti hin jirre anaani saree kiyya anaani. Asitti immoo qunqulanii xibsii godhee dhufe jechuudha. Akkatti nyaadhaate obbolootaan kun gizeedhaan mata dhaadhaa muta akkatti mataa hin addatee ofirraa shaayiin mataa isin irratti guggubee haariin niitii sukkaaraammi radheen arabaa isin guggubee asiin bahe achiin bahe haxilaallee akukkuluu isin qabachiisa qanneen isin hin dhahin nyaadha. Bidu otoo qarsaraa hojjenne binneen nyaanni Itoophiyaa keessa kanaaf waan qabdee irratti nyaadha. Ani waan nuti irraa bitatee jiru suuqiin irraa ifa godha. Shufeerri magaajaa tokko immoo na dhufte nan tabaabara bakka inni bitadhu si'a tokkichaan baay'isee bitadha. Gaafa isheen na bita dhufte ija koo fuuldura deemee jedha baay'ee na guddina niitii cala na guddee jechuudha shufeerri mana kana. Wal argana deemsee wal argana naan jedha. Kalli waliin ji'a lama ji'a sadan darbanii wal lolle jechuudha. Kaleessa baasin deema jedhee namicha kooti. Achi dhaqee shufeeratti mii si hageessuun haan jedha. Achaan shufeeratti dubbadhu jedhee isaan jedhee obsetan jechuudha. Nama laata ofitti dubbattan shufeera koomti shufeera keetii ajajachuu dandeessaa ani garuu hin baasin deema jedhanii achi ofiisaatti dhaqeetti otoo dhaqeetti batee caamaa baafatee naqisu baangalee baatee na laagata jechuudha. Ani garuu nakki jedhee na hojja. Maaltu asa baangaalii muxaamina geesse kokommiiwwan ijoollee Itoophiyaa guutuu biyya keessa. Arrabsan jira zor. Ni itu saya se Bangali ni itu अभी mana kaya biya kaya Rosie agate ana masala ta si banana ta kinye ani galang gale erma kakau ni ha yo me ana biti fere bere tiya tiya ne kun dafa ka balbala makina ti mun na kaya kuta ye chur achi ga to kodar chi bazale ni baata dar gaya to chikaya de shugara na kabu anya Bangali mutami fala kolfu barsirnan jechur ara wota la dirikiti sinfani si so jura bangalo ni bala goto fe gada ishin kulle mutami ni biya kisat asiti nura sirbu barbade ziyati
maal obboleettiiko obboleettiin keenya kan obboleessi keenya kan biyya keessa neestiroo baatu kan kulii baatu baay'eedha gallee fataa jennu kan afaan isaanii beelu kan aadaa isaanii beelu kan amantaa isaanii beelu kan muxaamii bara baasaadha dhufte asitti qoramee erga qeedana dhufaa dhufte mataa shilaaltanii fana hin jedhina biyya keenya galle hin jedhina kan keenya afaan malas adunyaatteen quuftu sin ga'uu jettan tokkoffaa boru ajimaani gara Dubaay deema jechuudha. Ganama sa'aatii 5 akka ka'een sidaati galuu qaba. Sassagal boksaatii 10 yeroo ta'e deemuu qaba jechuudha. Kursi jiru bisa saya sedikit nak facuda. Bisa boru ala bitatu malee jiru mana keessa jechuudha. Waan an deemuufi shaaloon koo immoo mana keessa anuu nana fedhee qasattu mi'a isaarratti roozii gadi gadhiise liixii agabu bulcheen namni agabbaan kushiina qollofeen deema kushiina isaa isa gaarattaa tolchu ampuloota koo ammallee ganaa nyaadha simmal jettu ishiin kun xiqqoodha boonimmoo Dubaay dhaqee kitifoo jedha Itoophiyaadha Itoophiyaa hoteeliidha dirama kuma tokkoo fi dhibba lama fudhadhee eegale dhugaa isiniin baane miti kadhanni kunaa dhagahamee birii kiyya naa gadhiifamee birii kiyya fudhadhee jira birii gimmaasha jechuudha naa barsiisa yoo sobe jechuudha yoo sobe sirriitti agarsiisa jechuudha kadhata namni waaqayyoo kadhateedhaaf dhagahameeraa birii kiyya fudhadhee jira jechuudha yeetaale yoo birii kiyya fudhadhee kana muluu shigeessee bora hoteela Dubaayitti wanta kittiin nanaaf dhugaatii machii hin qabne jalqabe bittam wayii dhugee salbaajii kiyya bitadhee shaanxa kiyya bitadhee dhufa kaa naam ammoo madamee bira deemu irratti naaf kadhadhaa isiniin jedhe si yaadachiisa harka madamee kana deebisanitti qabatana xiyyaara na yaabbachiisinaa jedhanii miila kiyya gara Itoophiyaatti haka hiitina kana narraa qababbaaqo magannoo cokkaarraa kiyya na luqqa'e Alu kilo make all foki sadi hojjecha kilo shantam sagalte afurtam sagalte shantam sagal lakas shanta agarsiisa boru yoo sabe jechuudha asirratti agarsiisa kun muluu maal gargaarsa waaqayyooti kan ciisu kan mucaa tokkitti eeguyyuu kilo 30 sagal ekerasata ya gula madame ke sa uniforme ke wate ane gara ko ke sa diujade begitai Yesus garani ha kayun dure hango chuya hamamu bidde ladi fledi akara maguru ko la dage kadamna kadama sari tokotti Itoophiyaa dha dhuftu jirti saa tokko dhuftu Monday February 13 dhuftu
Shiggirii biddaa gubuu qashtoota kun.